Maqaa maatiin isaa baasaniif Abubakar Usmaan Odaati. Maqaan ittiin beekamu immoo Sheekh Bakrii Saphalooti. Sheekh Bakrii Saphaloo maatii isaa irraa bara 1995tti Oromiyaa kutaa Harargeedhaa aanaa Gooroo guutuu ganda Saphaloo jedhamu keessatti maatii isaa irraa dhalate. Maqaan isaa Saphaloo jedhu kunis maqaa iddoo dhalootaa isaarraa kan itti moggaafame ta'uusaati. Dhalatee akkuma umriin barnootaaf gaheen barnoota amantiidhaa ganduma itti dhalatetti jalqabe. Sambooda waggaa muraasaaf Arsii Waayibar keessatti sheekha beekamaa Baalee Sheekh Abdallaa irratti barachaa ture. Bara 1909 Sheekh Abdallaa irratti kitaaba eega buusee gara caffee gurraattiidhaa qaceele. Caffee gurraattittis Sheekh Abdallaa waleensuu irratti baratee bara 1915 gara yakkaa deemee Sheekh Yusuf Adam irratti kitaaba buuse. Boodarra barnoota isaa bara 1922tti carcar Sheekh Umar Balballeetii irratti xumure. Bara 1927tti gara iddoo dhaloota isaa Saphalootti deebi'ee akkuma ganda isaatti galeen wiirtuu barnootaa isa jalqabaa banee barsiisaa amantii tahee ijoollee fi dargaggoota biyyaa barsiisuu jalqabe. Sheekh Bakrii Saphaloo gaafa jalqaba wiirtuu barnoota isaa iddoo dhaloota isaatti jalqabu yaadaa fi karoorri isaa hawwii fi xiyyeeffannaan isaa marti barnoota islaamaa qofa ture. Adeemsa keessa dhimmi seenaa Oromoo kan abbaa isaarraa dhagayaa ture keessatti gadhimmisuu jalqabe. Eega sagantaa barnoota fagoo yuunivarsiitii Al-Azhar tan biyya Misraatti jalqabe booda daranuu beekumsa warraa'isa siyaasaa Afrikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa waliin daran wal barachuun hawwii fi yaanni isaa bal'achaa kaayyoo fi karoorri isaatiis dagaagaa deeme. Sheekh Bakriin nama beekumsa barnoota islaamaa yookaan quraana, saayinsii, herreegaa fi falaasama yookaan filoosofiitiin sadarkaa olaanaa gahee dandeettii afaan hedduutiis nama qabu ta'uusaati. Afaan Oromoo, afaan Arabaa, Soomaalee, Amaariffaa, Adariffaa fi afaan Xaaliyaanii sirritti kan beekuu fi akkasumas afaan Ingilizii barreessuu fi dubbisuu kan danda'u ta'uu isaa ragaaleen qorannoo isarratti godhamee ni mul'isa. Osuma ganda itti dhalatetti barsiisaa jiruu bara 1928 umrii isaa waggaa 33tti haadha mana isaa jalqabaa Aadde Khadiyyaa amma fuudhee bultii jaarrate. Isaa fuudhee waggaa lama jechuunis bara 1930tti abbaan isaanii Garaad Usmaan eega du'an booda Sheekh Bakriin mataa maatii tahee taligaa fi dirqama maatii isaa gateetii isaarratti hafe. Itti gaafatamummaa maatiitiis bahuu jalqabe. Barnoota islaamaa osuma barsiisaa jiruu sammuu isaa keessatti yaanni tokko tokko uumamuu jalqabe. Dhimmi siyaasaa, aadaa fi hundaa ol dhimmi guddina afaan Oromoo qalbii isaa keessatti habaqaalamee sammuu isaa keessatti xiyyeeffannaa argachaa dhufuu jalqaban. Innis kana hubachuudhaan keessattuu afaan Oromoo, afaan saba bal'aa kun guddina dhabee qancaruun waan isa yaaddeesseef sochii isaatiif tarkaanfii jalqabaa eegale. Karoora isaa xumuratee amna isaa yeroo eegalu tooftaan inni dura itti fayyadame sirna baruu fi barsiisuu isaa ammayyeessuu fi idileessuudha ture. Kanaaf barnoota amantii madditti barnoota falaasamaa, ji'oogiraafii yookaan saayinsii haala teessuma lafaa, seenaa fi herreega dabalatee afaan Oromootii fi afaan Arabaatiis barsiisuu itti fufe. Tooftaan baruu fi barsiisuu sirna kenniinsa barnoota isaa ammayyummaan kan deeggarame waan ta'eef
barattoonni isaanii qomatti akka haffazan yookaan qabatan qofa osoo hin taane afaan Oromootii fi afaan Arabiffaadhaa barreessuu dubbisuu fi dubbachuun ulaagaa guddaadha ture. Tooftaa kanaan sheekootii cimtuu fi bebbeekamoo baay'ee horatan keessaa akka fakkeenyaatti aalimaa fi hayyuu beekamaa Sheekh Muhammad Rashaad Khabiir Abdulleetii fi itti gaafatamaa dhimma Islaama Itoophiyaa kan ture Sheekh Abdurmaamuudaa tuquun ni danda'ama. Sheekh Bakrii Saphaloo osuma darasoota isaanii barsiisaa jiranii gama tokkoon yaanni walaloo barreessuutis sammuu isaa keessatti deddeebi'uu jalqabe. Yeroo kana maagata yaadaa gara walaloo barreessuuttis meeysanii walaloo mi'ooytuu fi dhama qabeessa afaan Oromootiin barreessuus jalqaban. Qabiyyee walaloo isaatis